Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuni hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootichirra jirtu nagaa keessanii alhamdulillah galata rabbii ani nagaa kootiin isiniin ja'a hordoftoota fi kabajamtoota kiyya subscribe like share gochuudhaan bareechaadhaan isiniin ja'a na guddisaa isiniin ja'a akkasuma beeksisa nu jalaan dabarsinaa nu jajjabeessa isiniin ja'a hordoftoota keenya like gochuudhaan viidiyoota keenya inna gadhiifannu jechuudhaan nuuf ilaalaa isiniin ja'a ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan keenya hara jechuudha waan jechuudha baay'ee nama jibbisiisu wanta jechuudha social media kanarratti jechuudha diddeemaa jiru wanta ijuma keetiin yoo argite jechuudha baay'ee si jibbisiisu irraa dubbachuuf jechuudha hara wallahi baay'ee nama jibbisiisa jechuudha zabanni keenya kuni badee jira baay'ee badee jira jechuudha fakkeenyaaf waan har'a argitu si jibbisiisu borummoo kan isa caala si jibbisiisu argita jechuudha zabanni badee jira jechuudha obboleewwan kiyya hundi keessanuu jechuudha waan badaa kanarraa jechuudha of eeggadha fakkeenyaaf amma jechuudha dhiiraa fi dhiirri akka wal fuudhanii shamaraaf shamarree akka wal fuutu dammoo deebisee jechuudha zeegaa ofii jijjiiranii jechuudha namni dhiira ta'e tokko karaa dubartiitti deebi'u jechuun wallaahi kuni jechuudha baay'ee ulfaata jechuudha ijumaan arguun iyyuu nama jibbisiisaa jechuudha maaliif wanta rabbiin uume tokko bar rabbiidhaan anatu si caala beeka jedhanii jechuudha hojii rabbii keessa galanii waan hin taane hojjetaa jiru jechuudha kanaafuu hordoftootaaf kabajamtoota keenya bakka ooltan beekaa waan laalaa ooltan beekaa jechuudha warroota akkasii sana ammamee viidiyoo isaanii maalumarraa laaltan wallahi bar jechuudha wanta gaarii mee ustaazota keenya jalatti waan hangas laaltanii fi viidiyoo isaanii waan keerii isaan dubbatan jechuudha waan boru jechuudha karaa nu dabarsu wanta karaa rabbiitti irratti jechuudha nu qajeelchu barsiisan jechuudha isaan jala jirtanii warroota jechuudha karaa rabbiitti irratti isin qajeelchuudhaaf halkanii guyyaa xaaran jechuudha viidiyoo isaan gadhiisan mee laaltaniif jirtu irra dhooftaniiti bira tartanii jechuudha geeruu wanta hin taane wanta dhaga'uudhaaf illee isiniif jechuudha hin mijanne wanta baay'ee nama jibbisiisu kana jechuudha kuma meeqa taatanii miliyeenan laaltanii jechuudha wallahi baay'ee nama jibbisiisa namicha amma jechuudha dubartii dhiiran ture dubartiitiin deebi'ee jedhee dubartii fakkaatee deemsan kuma meeqan laaltanii viidiyoon liiviin seenisan jechuudha mee nama kuma meeqatti isa jala jira jechuudha wallahi baay'ee nama jibbisiisaa jechuudha obboleewwan kiyya waan argan tokko waan dhagaan tokko jechuudha hin baratanii ilmi namaa jechuudha sammuu keessa seeffisinii godha fakkeenyaaf jechuudha nama tokko waan badaa haasa'u tokko bira yoo ka ooltan ta'e jechuudha akkasuma jechuudha badiinsa isaa san irraa fudhattanii isinis gaafa aartan akkuma nama saniitti haasoftu jechuudha akkuma nama saniitti innaa kanaafuyyuu boota hin taane irraa of akkasi hordoftoota kee jechuudha boodaa ooltanii beekayii bakka ooltan baraayii jechuudha zabanni ammaa kun baay'ee fokatee jira jechuudha baay'ee nama jibbisiisa kanaafuyyuu bakka ooltanii beekayin isiniin ja'a kun gorsa obbolummaati jechuudha namni waan argirraa jechuudha waa barata waan ta'eef fakkeenyaaf jechuudha akkuma ilmi yoo baratan fakkeenyaaf quraan tokko jechuudha bootaa tokko har'a hin dhageessan jechuudha fakkeenyaaf suura faatihaa yoo dhageessan borusitti deebitanii dhageessu iftaan isin dhageessu hin baratanii jechuudha namni hin beekne hafazaa deema jechuudha sammuu keessatti akkasuma jechuudha waan badaalle jechuudha akkasumatti waan argita waan dhageessan jechuudha hafazaa deema jechuudha sammuun keessan kanaafuyyuu waan bira ooltan bootaa ooltan waan hojjechaa ooltan jechuudha beekuu qabdanii addunyaan tun jechuudha kantuudha boru gattanii biraa deemtan akkuma gisee hunda dubbadhu addunyaan kantuudha jechuudha haga addunyaa tanarra jirtanii waan hin taane waan badaa tokko jechuudha hin hojjetinaaye waan gaarii ta'e tokko hojjedha waan bareeddu sanyii bareeddu facaafadhaatii deemaa jechuudha addunyaa kanarraa sanyii bareeddu yoo facaafattanii deemtan jechuudha boru jechuudha biqiltuu bareedaa baay'attee jechuudha biqiltuu bareedaa taatee isin eeddii jechuudha biqiltuu miti sanyii baay'ee ardiif samii guutteetti isin eeddii jechuudha wanti isii facaasta sun wanta badiiti illee jechuudha yoo facaasna akkasumatti isinii teessi jechuudha koomantiin isin deemtanii jechuudha sirba jalatti laayikii gootaniif jechuudha koomantiin isin deemtanii jechuudha wanta rabbii osoo hin ta'in waan rabbiin jaalanne jalatti jechuudha deemtanii laayik koomantii barreessitaniif jechuudha akkasumatti guyyaa qiyaamaa irraa isin gaafatti jechuudha takkaan hunda keenyayyuu jechuudha wanta hojjennu kana hojiin keenya hundi isaatiyyuu jechuudha boru itti nu gaafataa jechuudha maaliif addunyaan jechuudha addunyaa boota itti fattanamnudha jechuudha iddoo fatanaati jechuudha addunyaan iddoo fatanaati jechuudha
akkuma fakkeenyaaf barumsa tokko jechuudha barattanii isinii barumsa yoo baratanii barataan tokko barumsa yoo baratee jechuudha macarrashaa irratti maal godha macarrashaa irratti fatanaa fudhataa jechuudha. Fatanaa san jechuudha kan kufee kan bahe baha jechuudha. Barataa gobaziin kan barate jechuudha haala seera qabeessan kan barate akkasuma jechuudha fatanaa san ni daffanaa ni bahaa jechuudha yookiin tokkoffaa yookiin lammaffaa akkas qabata jechuudha. Kuuyyoo kan kitaaba baatee rafaa oolee galu jechuudha hin kufaa jechuudha achumatti deebi'aa jechuudha. Nuti warra akkasii ta'uu qabnu jechuudha warra fatanaa darbu ta'uu qabna jechuudha. Rabbiin illee gizee san jechuudha nurraa gammada. Fakkeenyaaf nu waan badii adala illuufi miti ka addunyaa kanarra dhufne jechuudha. Sheexanaaf haa bulluufi miti sheexanaan haa hajajamnuufi miti rabbii keenya tokkichaaf haa hajajamnuudha. Rabbii keenyatti haa bulluudhaaf addunyaa kanarra dhufne malee nuti jechuudha sheexaanni akkasii hordoftoota kiyya jechuudha barataa waan barate tokko hojiirra oolchu rabbiin nu haa godhu rabbi jechuudha. Wallaahi rabbiin karaa isaati irratti nu haa qajeelchu jechuudha. Amma jechuudha wanti nuti keessa jiru zabanni nuti itti jiru kuni wallaahi zabana fatanaa guddoo jechuudha nama rabbiin gargaaretu jechuudha fatanaa tana keessa tara rabbiin jechuudha warra fatanaa tana taru rabbiin nu haa godhu rabbiin karaa keenya karaa isaati irratti nu haa qajeelchu badii teenya hundayyuu nuuf haa dhiisu jechuudha. Wallaahi badiin teenya baay'ee guddattee jirti jechuudha akka zabana gizee noohi kan jedhu san jechuudha zabana noohi san keessatti jechuudha rabbiin ummata jechuudha waan akkana akkuma ammaa kanatti jechuudha dhiira wal fuudha shamarri wal fuudhutti kaanan jechuudha rabbiin jechuudha bishaan haree jechuudha ummata san dabarseen jechuudha hareeti addunyaarraa ummata san dabarseen jechuudha. Mee rabbiin hangam isaan jibbu laalame wallaahi hagam rabbiin jibbu jechuudha wanta kana jechuudha wanta amma hojjetamaa jiru kana jechuudha. Rabbiin jechuudha addunyaarra haree dabarseen jechuudha bishaan itti gadhiisee. Kanaafiyyuu ammallee jechuudha wanta akkasii akka nurra hin geenye jechuudha obboleewwan keenya of eeggadhaa. Addunyaa tuni kantuudha boru biraa deemtanii qabeenyi kunillee qabeenyi fixeensa ganamaati boru gattanii biraa deemtanii jechuudha wanta haara xaaratan kana jechuudha yookiin ilmoo keessan akkasumatti tattara malee jechuudha homaa hagamuyyuu nyaattanii jechuudha gattanii biraa deemtan jechuudha gattanii biraa deemtan hanga addunyaa kanarra jirtanitti sadaqadha nama beela'aa nyaachisa wanta rabbiin jaalatu godhaa jechuudha. Wallaahi waan rabbiin jaalatu godhaa sadaqadha waan qabdan jechuudha. Homa rabbiin jechuudha qooqa isin hin bulchu jechuudha. Qooqa isin hin bulchu. Rabbiin qoonqoo tana jechuudha ofii uume akkasuma jechuudha rabbiin bara nuti hunda keenya nama hundaayyuu warra qabeenya qabu godhee dhuumuu wallaalle. Maaliif beektanii tokko qabeenyatti kennee tokkommoo qabeenyatti hin kennu jechuudha. Maaliidhaaf namni tokko ijaan arga jechuudha ijaan arga fakkeenyaaf namni ija kijaan hin arga namni biraa ammoo ijaan hin argu jechuudha. Ani kan ijaan argu kun maaliin baradha nama ijaan hin argine kanarraa maaliin baradha akkanan jechuudha waa irraa baradhuudhaaf akkanan nama kana gargaar yoo nama kana gargaarii yoo jechuudha qabeenya rabbiin naa kenne kana jechuudha warra hin qabneef yoo hin qoodiin warra hin qabne yoo hin gargaariin jechuudha. Qabeenyuma kiyya kanatu boru jechuudha ibidda na buusaa jechuudha. Kanaafiyyuu wallaahi waan keerii qabdu dalagadhaa har'a duunee boru duunee hin beenu jechuudha. Guyyaa addunyaa tanarraa deemnu hin beenu jechuudha. Osoo beeneetti qophoofnayyuu tasuma dhuftee ishiin jechuudha nama fuuti. Kanaafiyyuu waan boru fuula rabbii afur ejjettanii himattan dubbattan jechuudha. Obboleewwan kiyya jechuudha. Ijoonti jalleen hin kukkutaa jira addaanii. Warra jechuudha waan ol kaayate tokko boru jechuudha rabbii afootti gadi fudhatu. Rabbiin afoo in ejjenna kara rabbii jechuudha. Rabbiin afoo ejjenna jechuudha akka irraa kana seenaa hin deemna jechuudha. Yoo ijisaa afoo ejjennu isaan maal gaa fudhanna laata? Keeriin keenya hagam qabna laata? Keerii waan keerii dalagan. Badiin teenya hagami laata? Badiin teenya sun nu dabarsuu dandeessi laata? Wanti nu har'a hojjetaa ooluun qabeenya boru gannee bira deemnu kana maaliif wal zollomna? Waan boru gannee bira deemnu kana maaliif wal rakkisnaayyuu? Maaf wal fakkeenyaaf ani yoon qabaadhe ani yoon gargaartan maa rakkina ani yoon dhabe yoon gargaartan maa rakkina nama dhabaa tokko jechuudha. Alhamdulillah ani anaaf osoo hin ta'in fakkeenyaan isin jechaa jira jechuudha. Fakkeenya
maalifi wallaahi waan boruu kara rabbii keessanii afootti qabatanii dhaabbatan galaa qopheeffadhaa jechuudha. Akkuma namni yoo godaansa deemu jechuudha. Bassoo daakkatee qamadii daakkatee akkasitti qophaa'ee deemu san uffata qopheeffatee kara rabbiitillee deemte jechuudha. Waan qabattee dhaabbattu kara rabbii kee afoo guyyaa qiyaamaa jechuudha. Yookiin dammoo guyyaa duutee rabbii kee afoo ejjettu san jechuudha. Badiin ati hojjettellee keeriin ati dalaydellee sii dhufu san jechuudha. Waan qabattanii kara rabbii ejjettan qopheeffadhaa jechuudha. Galaa keessan tolfadhaa osuma asirra jirtan jechuudha. Galaa keessan tolfadhaa. Galaa yoon tolfatin jechuudha boruu manni itti galanii isin dhibaa jechuudha. Bakka itti galtan dhabdanii jechuudha. Oduu durii tokkotu jira silaa jechuudha. Amma isinitti himaayyuu ture. Viidiyoon dheeratee jira waan ta'eef jechuudha. Gizee biraatiin irra deebi'ee isin himaa jechuudha. Oduu durii baay'ee jechuudha. Barumsa guddaa irraa barattan. Barumsa guddaa nama barsiisu tokko jechuudha. Isinii fidee dhufame. Akkasiin isiniin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Waan keerii qabdu waan bareedu dalagadhaa isiniin jaa. Akkasuma jechuudha. Badii namatti yaadinaa namni badii isiniin taa yaadu malee. Boolla gadi fageessiteen qotiin boolla obboleessa keetii kan isaa qotte san ofii itti tartaa jedhu tarattiitu jira jechuudha. Kanaafiyyuu boolla gadi fageessitanii namaa hin qotinaa jechuudha. Ofii dingata itti taruu dandeessaa jechuudha. Hin beekamu waan ta'eef kanaafiyyuu waan keerii qabdu waan bareedu hojjedhaa. Namni badii isinitti dalagu isin dammoo gaarii itti dalagaa jechuudha. Warra badii isinitti dalagallee gaarii itti dalagaa. Isiniin jaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.